Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenyaa iddoo garaagaraa teessanii haala garaagaraa keessatti sagantaa keenya kan hordofaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Qopheessaa sagantaa kanaa Anaa Roobsan Makkooti. Akkuma beekamu yeroodhaa gara yerootti dhimmoota garaagaraa keessumaa dhimmoota saba keenya biyya keenya ilaallatan akkasumas immoo dhimmoota barumsa namaa kennan mata duree godhachuudhaan keessummoota asirratti affeerreetu isinii dhiyeessaa jirra. Har'as immoo keessummaa tokkoon qabaa dhimmi nuun irratti mari'annu immoo haala hammaataa amma biyya keenya keessa jirudha. Keessummaan keenya har'aa lubaa Dr. Hambisaa Bal'inaatii. Anaa dhufu lubaa. Galatoomii Roobsan. Baay'een gammadaa har'aa asirratti akkasitti wal agarree waa'ee dhimma biyya keenyaa waa'ee saba keenyaa mari'achuu danda'u keenyaa fi lubii Dr. Hambisaa Bal'inaa luba waldaa kiristaanaa warra wangeelaa Luutiranii Ameerikaati. Akkasumas immoo Baltimore Maryland keessatti kan argamtu Morgan State University keessatti Profeesara Accountingii ta'uudhaan barsiisu. Egaa har'aa kanarraa kanaaf immoo waa'ee dhimma saba keenyaa biyya keenya ilaallatu furmaata waan jedhan marsaalee marsariitii garaagaraa akkasumas immoo marsaalee hawaasummaa garaagaraa irratti maxxansanii beeksisuudhaan barsiisuudhaan beekamu. Har'as egaa waa'ee biyya keenyaa waliin mari'anna jedhee gaafan waamicha godhuu fi tole jedhanii yeroo isaanii irraatii nuu kennanii dhiyaataniiru guddaan gammadaa lubaa Hambisaa. Galatoomii Roobsan, anis carraa kana waan naalatteef guddaan gammadaa. Waaqayyo si eebbisu fayyaa ta'e. Baay'ee natti tola. Egaa isin luba waldaa kiristaanaati akkasumas immoo Profeesara Yuunivarsiitiiti. Egaa kana lamaan walitti kanarras immoo darbee waa'ee saba keenyaa fi biyya keenya ilaallatu irratti barumsa xiinxala gadi fagoo barsiisa kennuu kallattii agarsiisu baay'ee barreessitanii maxxansuudhaan beekamtu. Inni kun attamii waliin adeemsisuun hin ulfaatu? Lakkin waa'ee yeroo na gaafatte ta'e yeroo baay'ee barbaada. Xinnoo ishee nama dadhabsiisa. Garuu utuu barnooti koo waan ani barsiisus gara seenaa yookiin siyaasaa yookiin waan akkasii karaa imaammataa ta'e tarii kana caalaa salphata. Maaliif inni hawaasummaa keessatti waa'ee sabaa hojjetanis isa barnoota sana wajjiniin waan deemuuf kan koo xinnoo ishee garaagarri fagoodha. Namni waa'ee dinagdee waa'ee akkaataatti dinagdee eegumsaa barsiisu tokko as deebi'ee immoo waa'ee siyaasaa yeroo haasa'u gargar fagoodha. Karaa fi waa'ee siyaasaa kana ani barataadha malee barsiisaa miti. Garuu waanuma nu hubadhee waan ani biyya keenya keessatti deemurraa xiinxale immoo yaada koo hirachuudhumaa fedheen carraaqa malee. Waan guddaadha kun guddaa namatti tola. Egaa namoota baay'ee miti saba hawaasa keenya keessaatii hojii ulfaataa akkasii qabaatanii maatii gaggeessuun jira, tajaajilli waldaa kiristaanaa jira. Isa biraan immoo hojii advookasii, hojii aktiivizimii kanaa kan hojjetan baay'ee miti. Yertuu nuun qabnu keessaa tokko isini baay'ee isinitti illee boonnaa waa'ee keessaniif guddaallee waaqayyoon galateeffan. Egaa har'a waa'ee rakkoo hammaataa biyya keenya keessa jiru mari'annaa. Waa'ee rakkina kanaa duwwaallee mari'annaa tuun ta'in maali furmaati isaa immoo isa jedhullee isinirraati dhaga'uu barbaanna. Egaati mee ittiin jalqabuudhaaf rakkoo amma biyya keenya keessatti mul'atu kana. Egaa gara dhabee jira. Amma waraanni guutummaa biyyattii fudhatee jira. Hunduu eeboo qaratee walitti yaa'aa jira. Waa'ee nagaa kan dubbatu hin jiru.
Dhiittaan mirga dhala namaa hin dubbatamu, dargaggoon mana hidhaatti guuramaa jira. Akkasumas immoo amma kutaalee biyyaa keessaati, qabalee keessaati namooti lakkaa'amanii kootaan kennamee fi gara dirree lolaatti akka isaan adeeman yerootti godhamaa jiru dhageenye jirra. Mee attamitti ibsitu sin haala kana? Gabaabaadhumatti ibsuu fi rakkoon keenya kun rakkoo bubbuleedha. Gara jaarraa tokkoo fi walakkaatti deemaa jira. Egaa humnaan sabni keenya cabee kaasee sabni keenya mootummaa mataa isaatii hin qabu. Kanarraan kan ka'e namoota koloneeffatootu bitaa yookiin immoo namoota koloneeffatoo wajjiniin waliigalantu saba keenya bita. Kanaafi sabi keenya rakkina hedduu keessa deemaa jira. Carraaqii gochaa jira, falmachaa jira. Sabi tokko immoo yeroo gabrummaadhaan falmatu diinni immoo cabsuu waan barbaaduu fi caalaadhumatti itti jabaachaa itti jabeessaa deema. Kun egaa seenaa macaafa qulqulluu keessatti illee ni agarra. Sabni Israa'el yeroo Museen naqee waa'ee bilisummaa gaafatu, waa'ee ba'anii deemuu yeroo gaafatu akka isaanii isa dur dhiyeessaniif dhiyeessii cidhiifaa isa dhiyeessaniif dhiyeessaniitu siin dhiyeessinu garuu manni isin guyyaatti ijaartan sanumaa jedhanii akka itti cimsan sana sagalee Waaqayyoo keessaa waan barannuufi isaadha. Kanaafuu yoo rakkina keenya isa guddaan maaliidha jettee rakkinni keenya inni guddaan mootummaa dhabuudha. Gaggeessitoota siyaasaa warra ta'an warra qaqqaalii jajjaboon karaadhuma hundumaa hidhamuu isaaniiti, mana hidhaatti ugguramanii jiraachuu isaaniiti. Namootiin dur siyaasaa gaggeessaa turanii namootiin bebbeekamoon namootiin warri kun hubatoota warri jedhaman deebi'anii harka diinaa keessa galanii diinaa wajjiniin dhaabbatanii afaan diinaa ta'anii sabarratti ka'uun rakkina keenya isa dabalaati. Egaa kana keessa jirra amma yeroo kanatti mootummaan kan keenya hin taanetu saba keenya kana gara ibiddaatti oofaa jira. Isa kaan boodatti deebinaa garuu amma akkaataan irra jirru isa kana fakkaata. Rakkinni keenya inni guddaan mootummaa dhabuu keenya, sabni mootummaa hin qabne, sabni gaggeessaa ofii isaatii hin qabne rakkina hedduudhaaf saaxil ba'a. Amma gaamee attamitti kana keessa seenne rakkoo amma biyyattiin kun sabni kun keessa jiruuf eenyutti gaafatamaan jennee kaa'uu dandeenya luba Dr. Ambassa? Akkuma duraan kaase tarii jalqabni rakkoo keenyaa humnaan cabuu keenya. Jaarraa 19ffaa keessa gara dhumaatti meeshaa lolaatu garaagarummaa fide. Warri Habashaa meeshaa lolaa jabanaa argatanii ammayyaa argataniitu isaan nu cabsani. Inni itti dabalaata namoota bebbeekamoo Oromoon lolatti beekamaadha, jabaadha, saba jabaadha. Namoota warra bebbeekamoo lola kana keessatti jirantu immoo diinaa wajjiniin walii gale. Diinaa wajjiniin walii galeetu Oromoo cabsuutti ka'e. Kanaafi waa'ee gantootaati. Innaa hubannee mootummoonni baay'een nation building inni jedhamu naannoo sanatti jalqabee sabni Oromoo, biyyi Oromoo utuu heera dhalootaa eeggatee wanta keessa darbuun malu akkaataa guddinaa keessa darbuun malu keessa darbee utuun nationitti dhufin nation state hin ta'initi guddinni isaa sun karaatti cabe. Isa kanaaf waan baay'ee komachuu dandeenya. Tokkoffaa biyyi keenya babal'aa ta'uunsaa, baay'ee bal'aa ta'uunsaa,
teknooloojiin ammayyaa yeroo sanatti dhibuunsaa kanarraan kan ka'e Oromoon inni Walloo jiruu fi Oromoon inni Dambidolloo jiru, Oromoon inni Baalee jiruu fi Oromoon inni Harar jiru fageenyatti warri gargar fagaatee jiru kun walii wajjin hiriiruu dadhabuunsaa sun hundumtuu sababa ta'eera. Inni yeroos jalqabe sun egaa warri jalqabanii hin sirneessanii hacuuccaa sana sirneessanii akkaataan ittiin jiraatu akkaataan ittiin bulchiinsi jiraatu hundumtuu hacuuccaa sanatti lafa dhaabaa sirneessaa dhufe. Yeroo baay'ina keessa immoo Oromoonni warri baratanis warri carraa argatanis warri kaanii sirnuma sana keessatti galaniitu Oromummaa isaanii gatanii Amaara ta'anii Amaaraan effeemanii akkas jechuun danda'amate Amaarummaatti geeddaramanii. Egaa inni kun cabina sanatti nurra dhaabe dubbii impaayeraati. Impaayerri koloneeffataadha. Kan inni koloneeffatu immoo dhaqeetu qabeenyaa, albuudaa, humna namaa, dandeettii iddoo biraadhaa cabsee ittiin jiraachuufiti deema. Kan keenya gurraachatu gurraacha irratti ka'e malee dubbiin isuma warri Awurooppaa, Afrikaa hiratan sana wajjin wal fakkaata. Akka sanatti lafa dhaabbate dubbiinsa. Waa'ee impaayera Itoophiyaa kaastanii dubbii impaayeraa ta'ettan amma yeroo teenye ilaallu impaayerri kun eessatti adeemaa jira amma haalli amma jiru mul'atee kan hin beekneef ittuma hammaachaa guyyaadhaa gara guyyaatti yeroodhaa gara yerootti baay'ee hammaachaa jira. Amma garamitti adeemaa jira jennee lafa kaa'uu dandeenya. Lafuma impaayerri dhaquun irra jirutti dhaqaa jira jedhee yaadani. Impaayerri diigamuu qaba. Impaayerri caccabuu qaba. Impaayerri kaafamuu qaba. Akkuma beeknu kanaan dura impaayeroonni ka'anii hundumti isaanii huma diigamani, huma caccabani. Kan keenya rakkinni keenya kan hammaatee yoo naga'e dandeettii biyya keessaatu hin ta'in hirkannaa biyya bakkee irratti jirutu gabrummaa keenya kana nu jalaa dheeresse. Warri Awurooppaa, warri Ameerikaa Itoophiyaa burjaajoftu, Itoophiyaa saba isheef hin taane garuu jiraachisuu warra moototaaf jettee dantaa ormaa kan eegdu sana iddoo sanatti barbaadu. Maaliif akka sanatti dhaabaniitu ittiin gargaaramaa ba'anii waan barbaadan gochaa waan ofii isaanii fedhanii dantaa isaanii ittiin eeggachaa turani. Silaati akka impaayeraatti qabsoo Oromoon godheenis impaayerri kun bara dheeraa fuuldura caccabdee iddoo dhaabaddee ijaa sanaa wanti sabni naannoo sana jiraatu nations naannoo sana jiraatanii moototi jiraatanii sabni Oromoo, sabni Somaalee, sabni Sidaamaa, Walaayittaa warri kaanis waan isaan barbaadan dhaabbachuu danda'u turan. Eegumsa biyya hambaarraan kan ka'e, meeshaa kennamurraan kan ka'e, dinagdee kennamurraan kan ka'e dhaabbate. Amma garuu impaayerattiin of baachuu dadhabdeetu warri keessa jiranis immoo ogummaadhumattiin impaayeruma isaanii itti fufsiisatan dadhabaniitu gara caccabuutti geessaa jiru. Kanaaf gara sanatti deemaa jirti. Inni kuni rakkoo miti akkan ilaalutti impaayerattiin caccabuun waanuma barbaachisaadha. Rakkoon jiru utuu qopheen hin jiraatin attamittiin waan jigu tokko akka inni garmalee namarratti jigee sabarratti jigee hin miinetti attamittiin qabnee lafaan geenya lafanni dhaquu deemu sanatti attamittiin geenya isa jedhu irratti utuu qopheen hin jiraatin karaa miidhuu danda'u afaan Ingiliziitiin violent and chaotic karaa ta'e akka hin jigne attamittiin hambisuu danda'ama. Hajigdu jiguutu irra jira
garuu vaalensiif keeyotikii kana akkamittiin hambisnee utuu sabni hin miidhamin utuu faffaca'insi sabaa baay'een hin jiraatin utuu wal gaaga'uun wal fixuun hin dhalatin akkamittiin inni sun akka ta'u gochuu dandeenya isa jedhuudha jedheen yaadaan. Akkamittiin haala nama hin miineen lafaan geenyaadha. Akkamitti qabnee lafaan geenyaa waan jedhu kaastanii baay'ee gaariidha. Mee kanatti hin deebina. Mee haala amma mul'ataa jiru irratti waa dubbannu luba Dooktar Hambisa. Amma wayita kutaalee biyyi keenya waraana walii wajjin amma guutummaa impaayirichaa hammate keessa seentee jirti. Kun immoo guyyaadhaa gara guyyaatti hammaataa jira. Wayita kutaaleen Amaaraa hedduun illee lolana kana keessatti hin hirmaannu jechaa jiranitti mootummaan naannoo Oromiyaa ilmaan Oromoo 10,000 fuudhee gara waraanaa sanaatti ergaa jira. Amma lolli kun kan Oromooti maal fuudha ilmaan Oromoochi keessaati? Mee kanarratti dubbannu. Dubbiin sila dubbadhetti nu geessa kuni Oromoon mootummaa hin qabu amma. Mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa dantaa nafxanyaa gabroonfataa eeguuf maqaa Oromoon ijaaramedha. Kanaafi wanti nuyi agarru yeroonni dantaa Oromoo tiksu miti. Mootummaan kuni mootummaa Oromoo miti. Mootummaani tokkoffaa mirga dhaloota mirga lammii isaati tiksa. Mootummaani lammii isaa biyya isaati diinota bakkeerraa ittisa. Mootummaan silaati dinagdee lammii isaati dinagdee biyya isaati tumsa gargaara jabeessa. Eegumsa galii namni argatuu fi qabeenya uumamaa eega sila kan inni godhu mootummaan. Mootummaani hawaasni sun lammiin sun wanta inni ittiin jiraachuuf isa barbaachisu dhiyeessa. Kanarratti immoo mootummaani dantaa saba sanaa dantaa biyya sanaa biyya arbaattillee iddoo ambaattillee eega. Isa kana keessatti ulaagaadhuma fedheen inni ilaalle mootummaan Oromiyaa jedhamee inni jiru naannoo Oromiyaa jedhamee inni jiru mootummaa dantaa diinaa eegee saba Oromoo hacuucee saba Oromoo irratti ofii immoo dagaagee fedhii ittiin jiraachuusaa fedhii qonqoosaa guuttachuuf deemuudha malee mootummaa Oromoo miti. Tokkoffaan kanaadha. Lammaffaan humna poolisii, humna addaa, humna milishaa Oromiyaa inni jedhamu kunis humna Oromoo miti. Dantaa Oromoo eeguuf dhaabbate miti. Rakkinni jiru maali? Garuu humna sana keessa ilmaan Oromootu jira. Hunda isaanii miti garuu ilmaan Oromoo jiru. Ilmaanni Oromoo, ilmaanni hiyyeessaa, ilmaanni wanta maatiin afaanitti deebisu, waan ittiin bulu, waan ittiin jiraatu dhabee karaa kanan jireenya horachuu danda'a, karaa kanan bula jedhee kan gale hedduutu jira. Kanaafuu achuma keessayyuu kan Oromoo irratti dalagu, kan Oromoo miidhuuf deemu jira, kan Oromoodhaaf quuqama qabu humna dhabee kan takaalamee taa'etu jira. Kanaafiti inni kunis addaan baafamuu qaba. Sadaffaan wanti nuyi agarru lolli kuni lola Oromoo miti. Oromoo waan ilaallatu waan tokkoyyuu hin qabu. Lolli amma deemaa jiru lola mootummaa Amaaraati. Mootummaa Amaaraatu biyya babal'ifachuuf lola deemsisaa jira. Lolli kun Tigraay duwwaatti deemaa jira miti. Lolli mootummaa Amaaraa Oromiyaa irratti deemaa jira. Ammuma yeroo haasaa jirru kana
Oromiyaa irratti deemaa jira. Benishangul irratti deemaa jira. Iddoo kaanittis deemaa jira. Achuma biyya Amaaraa keessatti saba Qimaantii irratti deemaa jira. Saba Agawuu irratti deemaa jira. Saba Argobbaa irratti deemaa jira. Saba Oromoo irratti deemaa jira. Amma gaa maalli kan nama kan mootummaan Oromoo naannoo Oromiyaa jedhamu suni akka inni mootummaa Oromoo hin ta'in kan himu mootummaa isaa humna jabeeffatee biyya isaa weeraraa jiru, saba isaa weeraraa jiru, Walloo keessatti Oromoo weeraraa jiru, Benishanguliin weeraraa jirutti ani dhaqeenanii lolati Tigraay wajjiniin qabdu siif lola ati loltoota kee Oromiyaatti ergiti qe'ee koo gubii lafa koo fudhadhu darraa kana fudhadhu naannoo Shawaa kana lafa jiru fudhadhu dhaqi ati falmii kee falmadhu qe'ee koo balleessi ani immoo siif lolaadha. Kuni mootummaa Oromootu ta'e kana hin godhu. Kanaafiti wanti deemaa jiru kuni sirrii miti. Waan ani itti dabalee dubbachuu barbaadu baroota 27 fuuldura baroota turanii fi TPLF diinummaa dhaabbatee saba Oromoo miidheera. Sun gaaffii tokko hin qabu. Namni isa sana irraanfatu namni isa sana wallaalee hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee lola har'a deemaa jiru keessatti lolli warri Tigraay raawwachaa jiran lola qajeelaadha. Saba isaaniitu wareerame, ilmaan isaanii haadha manaa isaaniitu garmalee seeraan ala gudeedame, qabeenya isaaniitu badee, mana isaaniitu gubbataa, biyya isaaniitu gubataa jira. Jarreen kuni isaan miidhuuf deeme ofirraa ittisaa jiru. Utuu loluun nu malee utuu Oromoon dhimma isaati ta'e kana keessa galeetu dhaqee lola jenne tarii warra sanaaf gargaaruu ture kan ta'u. Dubbiinsaa garuu isa miti. Kanaaf lolli amma deemaa jiru kuni lola Oromoo miti. Waan Oromoo gashatu, waan Oromoo laallatu, waan tokkollee hin jiru. Kanaaf ijoolleen Oromoo warri quuqama qaban, warri poolisii sana keessa, humna addaa keessa, milishaa keessa jiran ijoolleen Oromoo dhaqanii lola maa'ii hin baasne. Lola seenaa keessattis isaan hin gargaarre. Lola mo'anis mo'amanis lola isaan miidhu gallachuuttu keessatti qooda fudhachuurra maaliif eega leenjii fudhatanii, eega meeshaa fudhatanii maaliif saba isaanii bira dhaabbatanii hin lolani. Kanaaf waamichan isaaniif godhu dhaxxanii waan dhimma hin baasnee fi du'uurraa du'uun hin hafu. Kun ammayyuu dhumanii jedhama akka jedhamutti Affaar keessatti jarri itti deemanii ajjeesan jedhama. Kanaaf lolli sun hin hafu, du'uun hin hafu. Kanaaf yoo duutan saba keessaniif du'aa, maatii keessanii egaa abbaa keessaniif haadha keessan kabaja fidaa du'uu wayyaa. Kanaaf dhaxxanii biyya ormaatti hin du'inaa jedheen deebii dhaamsa kennuu barbaada. Baay'ee dhaamsa gaariidha. Guddaa galatoomaa lubaa Dr. Hambisa. Meemma immoo waa'ee ga'ee waldaa kiristaanaaf tajaajiltoota isheetii haa dubbannu. Isin egaa lubaa waldaa kiristaanaatis barsiisaadhas. Waggootan lamaan sadan darban kana keessa rakkinoota baay'ee mootummaan uume keessatti ga'een waldaa kiristaanaaf tajaajiltoota isheetii, ga'een raajota sobduu, akkasumas immoo waldaan kiristaanaa xaxattee hidhattee masaraatti galuun ishee akka sababa guddaa tokkotti lakkaa'ama. Mee kana irratti yaada keessan akkasin laattan hin barbaada. Mee isa fuulduraa viidiyoo gidduu kana marsariitii hawaasummaa irratti naanna'aa jiru tokko daqiiqaa 2 isa waliin ilaalleetu yaada keessan laattu. አሁን 2000 ይሄ ምርጫ ለሁለት ጊዜ ምርጫ የሚያሸነፈው ሁለት ጊዜ ምርጫ ማለት ነው። ለአምስት ዓመታት ሁለት ጊዜ ምርጫ የሚያሸነፈው ዶክተር አብይ ነው። እስከዛ ፖለቲካ ፓርቲዎች የፈለገ ነገር የሚናገሩበት ነገር ማንንም ለ10 ዓመት ምርጫ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርጎ የሚገዛ
ኩዩም አናመጣም፣ ጂንካም የለም፣ አሜሪካም የለም፣ አውሮፓም የለም። ጌታ የተናገረኝ ለ10 ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ነው። አሜን በሉት። ይሄ ነገር ሲናገር ግን ነገም ስለሚታዩ በክላሽም ስለማንወርድ በየጥይትም ስለማንመታ በእንደዚህ አድርገን በጥፊም ገፍተ ማከልከል እንደማይችል የዳዊትና የሶሎሞን አገዛዝ ይዩት። እግዚአብሔር ሶሎሞን እስከሚገዛ ድረስ ጸጥ አለው። ልክ ሶሎሞን ግራ ሲያጋባ ሶሎሞን ምን አስገባው? ንቅቅ አድርገው። ሳኦልምና ዳዊት ይዩት። ሳኦል ግራ ሲያጋባ መጥፎ መንፈስ ምን አድርገው አስገባበት። እግዚአብሔር ማን ያዘጋጀው? ዳዊት ያዘጋጀው። አይስሙ። ሳኦል ሲያልቅ ዳዊት አለ፣ ዳዊት ሲያልቅ ሶሎሞን አለ። እግዚአብሔር በዘመናት ላይ ምን ያደርጋል? ምድርቱ የሚመራ ነገስታቶች ያዘጋጃል። አሜን በሉት። አሜን። ባለፈው ጊዜም የኢትዮጵያ ይመራ ነበር እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ደግሞ ሲሞት የሃይማኖት መዛሰለኝ እሱም የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። ሃይማኖት መዛሰለኝ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። መለስ ዜናዊ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። አሁን ደግሞ ዶክተር አብይ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። የሚቀጥለው የሚመረጡት ደግሞ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ደግሞ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። ሁላችን አሁን ይሄ መልእክት ነው ማስተላለፈው። አርፌ ማለት ነው። ወጪም ሳናበዛ ሰውም ሳንገል በጥይትም እርስ በርስ ሳንገል አንዱ ጎሳ ሳይጋጭ አንዱ ብሔር ሳይጋጭ ለ10 ዓመታት ዝም አሜን በሉ። ይሄ ካልሆነ ይሄ ካልሆነ 10 ዓመት ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ይቀጥላል። እስከዛ ሌላ ፓርቲዎችም ያሉ ጸጥ ሚያዋጣ ጸጥ ጌታ ብሎኛል። ጸጥ ብሎ የምታወጡበት ወጪ አገራችሁ ላይ ሆነ ነገር ገንቡት። የሚቀጥሉ ዓመታት ተዘጋጁ። ለመንግስት የሚያስተላልፈው ገና ምንድነው? ኪሎ ወደ አንድ ቦታ ስንዘንብል ስላየው ኪሎ ሚዛን ላይ ወደ አንድ ቦታ ዞር ሚዛን አይቻለሁ። ይሄ የመንግስት ነው ማለት ምን ማለት ነው? ቀስቱ ወዴት እንደሚሄድ የማያውቀው እግዚአብሔር ነው። ይሄ ያስተካከል ለ10 ዓመታት የሚገዛ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነው። ጨብጨቡ ጀዴ እንዱበቲና ዋዩን ጀዲና ሄደ አከሳ በራ ኃይለ ሥላሴ ፋ ከይሳ ስዩም እግዚአብሔር ዘኢትዮጵያ ሞቱ ዋቀዮ ብራቲ ከን ዱፌ ዋን ቶኮ ሞርሞ ከን እንደንደኝ ጋፊት ካሱ ከን እንደንደኝ ዋቀዮ ብራሲ ዱፌ ፍለዱ ጀለኒቱ ገረ ወጋ ሸንተማ አከስቲን sabni sun bitamaa ture. Har'as immoo waan wal fakkaataa tokko dhufaa ture. Mee kun egaa viidiyoo hedduu as marsaa hawaasummaarra naannaan baay'ee keessaati muraasa. Kan dhaqii lolii atuu waaqayyo dabarsiisti kennuu an argeera. Dhaqii lolii kan jedhu tokko fa'aa jira ture. Ammasaa lafanni jiru as baasuun yeroo natti fudhataaf malee dhaqiitii lolii. Atuunni qabamu kun waaqayyoon natti agarsiiseera. Guyyaa ishee qabadhaa atuunni jedhu hin naqee loltuun Itoophiyaa 17,500 akka inni qabame hundumti keenya agarree jirra. Mee waldaan kiristaanaa tajaajiltoota ishee rakkina amma hammaataa uumamaa jiru kana dhiiga dhangala'uu kana keessaati gahee isaan qaban maali akka lubaatti meesa kanarratti yaada keessan nuu kennaa luba Dr. Ambassa. Galatomi Robson haalli waldaan kiristaanaa keessa jirtu haala baay'ee nama gaddisiisuudha dhugaa dubbachuuf. Waldaan ortodoksii hojiidhuma duraan hojjettu babal'istee hojjechaa jirti. Waan nama dinquu qabu. Seenaadhuma warra Abashaa eeguu, warra Abashaa humnoomsuu, itti kakaasuu jajjabeessuu dhaqiitii biyya cabseedhanii biyya cabsisiisuu duukaa deemanii immoo lafarraa fudhachuu kanuma ture duraanis yeroo lafni biyya Oromoo biyya gara kibbaa jiru guutummaan isaa qabametti harka 4 keessaati harki tokko akka waldaadhaaf kennamee ture beekna. Inni sun nama dinqu. Waldaa warri kaan protestaantiidha maqaan isaanii. Protestaantiin
warra protestii godhe jechuudha, warra dide jechuudha. Maal didanii kaanii jalqaba kan didanii dubbiin sagalee Waaqayyoo sagaleedhuma Waaqayyoo scripture irratti dhaabbatee ta'utu irra malee waa biraan aan ta'uun irra hin jiru kan jedhuun protestii godhan. Inni kun hundumtu maali? Gara Waaqayyootti agarsiisuu, gara sagalee Waaqayyootti agarsiisuu isa sanaadha. Waldaan biyya keenya jirtu guutummaadhumatti dhiisteetti itti gaafatama ishee jedheen ilaala ani yeroon ilaalu. Warri qomoo biraa ta'an, warri Habashaa ta'ani isaan murteeffatanii dhuma hojjechaa jiru sirriidhumatti. Akkamittiin gabroomsuutu nurra jira. Innaa agarre sila Amaara ta'anii amaareffamanii namoonni jedhee dubbadheen ture. Amaareffamuun sun maalidha? Amaarummaatu sammuu namaa keessatti godoo jaarrate dhaqe. Akka namni tokko hubannaadhaan waan ilaalle, akka namni tokko hin xiinxalle, akka namni tokko of arguu hin dandeenye, akka namni tokko dubbii tokko kaasee madaalee ilaalee sagalee Waaqayyoo keessaanis ilaalee murteessine godhe. Macaafni qulqulluun waan hundumaa qoraa ilaalaa jedha. Akka jirtu waan jiru fudhadhaa hin jedhu. Macaafni qulqulluun qoraa ilaalaa isa gaarii ta'e fudhadhaa jedha. Hafuurallee qoraa jedha. Garuu biyya keenya kan deemaa jiru isa kana miti. Rakkina kana iddoo baay'eetti hiikuu dandeenya. Tokkoffaa warri akeekkataniidhuma dhimma kana burjaajessuu hojii isaanii ta'ee isa kanatti bobba'anii jiru. Warri kun warra tokkodha. Lammaffaa warri ittiin bulinnaaf mogolee dhabani. Yoon waan qajeelaa dubbadhe, yoo waan qajeelaa barsiise, yoon dura dhaabbadhe, inni kun maatii koo gaaga'a, anaan na gaaga'a jedhanii warra deemantu jiru. Waldaa Makaana Yesuus keessatti lubi Guddinaa Tumsaadhaa bara 1979tti ajjeefamani mootummaa Dargiin. Yeroo isaan itun ajjeefamin fuuldura carraa baay'ee kennameera biyya bakkee akka deemani kottu si baasnaa jedhanii warri Awurooppaa. Garuu isaan akkamittiin saba Waaqayyo natti kenne hoolaa tokko dhiisee akkamittiin deema jedhaniitu isa sana didanii du'uu sana filatan. Kun macaafa qulqulluu keessaa waa'ee seenaa Museetti nu gaafata. Ibroota 11 irratti dhannee yeroo laallu yeroo waa'ee Musee dubbatu, Museen ilma intala Fari'oon jedhamurraa saba isaa wajjiniin rakkina fudhachuu filate jedha. Nama silaatii mootii ta'uuf deemuttu lakki karaa sobaa mootii ta'ee ofuma koof duwwaa quuffadhee buluu miti jireenyi koo kan ta'uun irra jiru kan naaf malu saba koo wajjiniin dhugaadhaaf dhaabbachuutu naaf ta'a jedhee dhaabbate. Lubi Guddinaa Tumsaa akka sana godhan. Namoonni har'a barcuma luba Guddinaa Tumsaa irra taa'anii namoonni har'a waldaa kiristaanaa geggeessanii garuu isa kana dagataniitu waa'ee ittiin bulinnaa ta'e. Sila waa lama dubbadheen ture, warra burjaajessanii, lammaffaan warra garaaf godhanii, warri sadaffaan sabni bal'aan barnoota hin qabu. Waa'ee amantii kanaa akka namni bilisa ba'uutti hin barsiifamne. Bilisa ba'uu jechuun koo namni tokko yaadee xiinxalee sagalee Waaqayyoo maal jedha kanarraa maal hubadha akkamittiin jireenya koo qajeelfadha jedhee akkan ilaalletti akkuma maani wanta adoochaa wayitti godhamee namoota barsiifame. Kanaaf waa'ee amantii namni kaasee immoo namichi jedhe kana cabcibuu jennaani namni cabcibuudhuma duwwaa ta'e. Yaadee hin godhu. Ani waldaa kiristaanaa keessatti namoonni yeroo barsiisanii ameen jedhu ani hin jaalladhu akkas jechuu. Maaliif hin jaalladhu? Namichi sun waan dubbatame sana ofiisaaf madaalee keessa afurri isaa ameena jechisiisu. Maaliif humnaan ameen jechisiisna waan hin galiniifitti. Kanaafuu isa sanatu sabni keenya baay'een
hubannaa sanarra hin jiru hin barsiifamne. Kanaafiti attam goonee akka sabni keenya ofii isaatti deebi'u, akka inni itti hubatu, akka inni itti xiinxalu, akka namaatti akka yaaduu danda'u. Gidduu kana sagalee tokko irratti yaadaan ture. Macaafa qulqulluu keessaatii Luqaas boqonnaa 4 irratti Gooftaa Yesuus waa'ee ergamuu isaatii miishinii isaa maal akka ta'e hima. Miishinii isaa sana yeroo himu warra jaamaniif ija banuudhaaf, warra daaranitti uwwisuudhaaf, warra gadi qabamanitti ani misraachoo labsuudhaaf Waaqayyo na ergeera. Achi keessatti waan nu ilaallu hundumti isaa aktiiviidha. Nama jaame, nama gaddeebi'e, nama rakkate, nama gabrummaa jala jiru isaaniif ergame. Nama dhukkubfataatu abbaa qorichaa barbaada, akka sanatti ergame. Isa kana innaa fudhanne Maatewos 25 irratti immoo waa'ee boodaa yeroo firdii kennu gar lamatti godha jedha. Gar tokko warra hoolatti fakkeeffaman, warra tokko warra re'eetti fakkeeffaman. Gaafinni gaafate ilaale lachanuyyuu. Ani dheebodhee na ubaastaniittu, ani daaree na uffastaniittu, ani hidhamee na gaafattaniittu, dhukkubfadhee na iyyaafatan. Wanta practical ta'e, waan namni nama tokkoof godhuudha. Achi keessatti lallabdaniittuun hin jiru, faarfattaniittuun iyyuu hin jiru. Achi keessatti kadhattaniittuun hin jiru. Achi keessatti nama yeroo jaallattan namni keessan suukarraa'eera, bakka baay'ee jaallattu, emoshiniin keessan ho'eera kan jedhu hin jiru. Achi keessatti wanta namni tokko nama biraaf godhu, namni sammuu qabu, namni yaadu tokko waan godhu barsiisa. Kanaafiti saba keenya attam godhee mataa isaatti deebi'a, attamittiin godhee of ilaala isa jedhu sanatti fiduutu nu barbaachisa. Haalli waldaan irratti argamtu kun nama gaddisiisa. Akka sababan sila jedhee fi warri kaan waan burjaajessanii fi warri kaan ittiin bulinnaa fi warri kaan wallaaluurraan kan ka'e dhugaa dubbachuu dhabu, yeroo hamminni raawwatamu hamminni sana fuuldura dhaabbachuu dadhabu, yeroo maqaa Waaqayyootiin namni garmalee nagadu kana lakkinnati jettu kun sirrii miti, kun yaada Waaqayyoo miti, kun sagalee Waaqayyoo miti jedhanii dura dhaabbatanii nama sana mormuu dadhabuun namoota jal'ootaan sobamuun baay'ee nama gaddisiisa. Warri raajota jedhaman kun raajii isaan dubbatan hundumaa ilaale yeroo hundumaa yookiin biyya Ameerikaa deemtaa sii guutaa yookiin makiinaa bitattaa gamoo haaraa jaarrattaa waan akkasiiti. Warri kun hundumtuu jireenya keessatti qabeenya qabaachuun gaariidha. Garuu ergaan wangeelaa isa miti. Ergaan wangeelaa dubbii araarsuu Waaqayyo wajjiniin araaramaa jennee dubbii araarsuu namootatti akka finnuuf nuuf kennameera jedha Phaawulos Qorontos 2:5 irratti. Isa dhiiga Gooftaa Yesuus Kiristoosiin bitame ergaa sana fuudhanii xureessuun inni kun isuma isa qulqulluu sana fuudhanii saree jala buusuu jedhu sana isa fakkaata. Haala nama gaddisiisu keessa jirra jedheen ilaala. Baay'ee barumsa guddaa namarraa argata jedheen amanaa ibsa keessan kanarraati duba Dr. Hambisa. Meegaa yeroo akkasii kana yeroo rakkisaa akkasii sabni keenya rakkina hammaataa guyyaadhaa gara guyyaatti ittuma caalaa hammaataa adeemaa jiru kana keessatti saba keenya biyya alaaf biyya keessaa jiru irraati maaltu eegama jettu? Warra biyya keessaa isaan abidda keessa jiru, qabsoo keessa jiru. Warqeen abiddaan qoramaa jedha. Isaan qoramaa jiru. Waan nuyi jechuu dandeenyu yoo dukkanaa fakkaate iyyuu yoo dubbiin cime iyyuu ni bari'a. Ammayyuu abdiin jira. Ammayyuu
waaqayyos warra dadhaboo wajjiniin, warra miidhamanii wajjiniin, warra gadadamanii wajjiniin jira. Kanaaf jabaadhaa abdiin kutinaa isa jedhu gara caalaatti kananii dubbachuu barbaadu. Gabrummaan kuni utuu nu hin jaallatin irratti dhufe, eega dhufe immoo abbaatii ilmatti darbaa iddoo kana ga'e. Haalli nuyi ammarra jirru yoo cimaa ta'eyyuu, yoo rakkisaa ta'eyyuu, yoo cabinsi baay'een jiraateyyuu, yoo du'i baay'een jiraateyyuu, yoo qabeenyaan gubateyyuu, yoo namni baay'een dararameyyuu, bal'isnee yoo ilaalle waggaa 120 kana keessatti bara jireenya kootii yeroo ilaalu waggaa 50 darban kana keessatti yeroo ilaallu nuti yeroodhuma hundumaa gara ifaatti deemaa jirra. Yeroon mana barnootaa sadarkaa lammaffaa baradhu Finfinnee yeroon dhufe, Finfinnee keessatti namni afaan Oromoo haasa'aa deemu hin argitan. Kanaaf ani nama afaan Oromoo haasa'u yeroon naqa'u fiigeen naqee ani hambisaadha jedheen nama hojii wal baran ture. Hawwii sanatu ture. Wanti aadaa Oromoo agarsiisu barreeffamni afaan Oromoo hin jiru. Oromiyaa kan jedhamtu hin jirtu turte. Haalli nuyi amma garuu caasaa dhugaayyuu hin ta'in hin dhugoomin gaashaaniyyuu malee waan amma jiru kun hundumtuu hin jiru ture. Kanaafuu maa inni nan jechuu barbaade nuyi gara ifaatti deemaa jirra. Bari'uu jala immoo dukkanaa jedha Oromoon. Bari'uu jala baay'ee dukkanaa. Maaliif bari'uun sun dhufaa akka jiru isa bari'uuf duwwaatu argamini. Inni dukkaneessuu barbaadee falmaa ture sin arga. Inni dukkaneessuu barbaadee falmaa ture sun immoo caalaatti namarratti hammaata yeroo sanatti. Dhufte dubbiin kun dhufte jabaatte narra galagaluuf jetti, narra dhangala'uuf jetti jedheetu sodaata diinni keenya. Kanarraan kan hafe nuyi amma biyyi Oromiyaa jira. Sabni Oromoo akka sabaatti waliif dhimmachuu danda'a, wal dhaga'a. Guddinni teknoolojii kuni akka nuyi yeroo gabaabduu keessatti walii keenya dhageenyu biyya bakkee warra jirru, warra biyya keessaa, barri biyya keessa jiru, inni dhiya jiru, isa bahaa jiru, inni bahaa jiru, isa kibba jiru, inni kibba jiru, isa kaaba jiru wajjiniin yeroo inni walitti dhaga'uu danda'u, yeroo inni wal hubachuu danda'u, yeroo inni itti wal dhaggeeffatudha. Yeroo inni itti aadaa isaa calaqqisuudha. Harka diinaa keessa haa jiraatu iyyuu, miidhamuun haa jiraatu iyyuu malee yeroo inni ofiisaan ofitti boonudha. Kana yeroo ilaallu maan inni rakkinni haa jiraatu iyyuu malee nuyi gara bariitti deemaa jirra. Bakkalchatu nu ifaa jira. Kanaaf sabni keenya biyya keessaa isa kanaan gammadu turre jira. Namoonni biyya ambaa jirru dammaquun nurreera gara saba keenya sana dhaggeeffachuun nurra jedheen ilaala. Yeroo tokko irraa fagaannee waan turreef baay'ee ni tarii haaluma biyya jiru kana irraanfannee irra natti fakkaata. Baay'een keenya isuma dur wal dhabne sana keessa wal dhabdee keessa dhaabbannee walitti takaallaa taanee wal gudunfinee akka sanatti wal ilaalla. Yeroon geeddarame. Ofii koof akka laalcha kootitti keessumaati waggaa darbe gaafa Hacaaluun ajjeefame akka laalcha kootitti waan lamatu ta'e. Tokko Hacaaluutu du'e, lammaffaa impaayera Itoophiyaatu du'e. Impaayerri kun si'achi kaa'uu hin dandeessu. Inni kun immoo diina keenyaafis ifaadha, nuufis ifaadha. Sabni keenya geeddarama kana hubatee wal dhabdee xixinnoo qabu sana dhiisee waliin hiriiruutu irra jira. Inni biraan sabni Oromoo saba bal'aadha, saba guddaadha. Saba guddaa fi yaada guddaatu mala. Saba guddaa fi imaalaa guddaatu bara. Waan nu itti yaannu guddaa ta'utu irra jira. Kanaaf karuma koo yoo ta'e malee jechuun saba sana xiqqeessuudha.
Sabi guddaan kun akkamittiin inni karumaan bisaa duwwaa fayyatu fayyinaan bisaa fiduu danda'a ta'eyyuu. Kanaafi yeroo yaadii adda addaa dhiyaatu yaada sana dura dhaabbannee yaada sanaan mormuurra karaa ittiin tumsinu, karaa ittiin wal gargaarru, karaa ittiin wal jabeessinu, karaa ittiin wal kaafnu yaaduu danda'u turre jira. Kanaafi waan ani jedhu saba keenya isa biyya bakkee jiru kanaaf tokko kanaadha. Inni biraan eegoo dhiisuudha gaanni amma jenne kuni ani duunaanii bookiin hin biqilin jettee jedhanii akka sana ta'uu dhiisnee waan ni gochuudha. Gumaachuun nurra jira. Ga'ee keenya gumaachuun nurra jira. Barreessuu yoo ta'e barreessuu, dubbachuu yoo ta'e dubbachuu, horii buusuu, saba keenyaa fi sagalee ta'uu, hiriira ba'uu, waan gochuun nurra jiru. Ga'een nam tokko xinnaadha. Waan fedhes haa ta'u, amma fedhes jabaa haa ta'u nam tokko, ga'een nam tokko ga'eema nam tokkooti. Ga'een namoota baay'ee yoo walitti dabalame garuu qalbiidhaanii bishaanillee yeroodhuma xinnoo ishee cobdu dhagaa hurti. Nutis yoo walitti dabalamne, yoo walii wajjin hin dhaabbanne humna guddaa isa ta'e ofirraa jigsuu dandeenya. Isa kana amma fakkeenya saba Tigraay fudhannu. Sabni Tigraay saba bicuudha. Baay'ina nama biyya sanaa keessaatti 600 duwwaadha. Garuu walii wajjin hin dhaabbatanii humna ta'anii hiriiruun isaanii akka inni kana fidee agarraa. Kanaaf waliin hiriirru ga'ee keenya gumaachinuu jedha. Dubbiin tarii kan addaan qola baaseen dubbatin waa'ee lolaa dubbannee turre sila. Lola qajeelaa fi lola qajeelaa hin ta'in kan jedhamu jira. Inni yaada kiristiyaanummaa keessa, waldaa kiristiyaanaa keessa. Waa'ee lolaa kana waan sadiitu jira. Tokkoffaa lolli lubbuun namaa qaaliidha, jabaadha, ulfina qabeessa. Lubbuu namaa ajjeesuun sirrii miti kan jedhu. Inni lammaffaan sabni tokko, mootummaan tokko lammii isaa eeguutu irra jira, tiksuutu irra jira. Inni sadaffaan lammii kana eeguuf, lammii kana tiksuuf yeroo tokko humnaa dhimma ba'anii nama biraa ajjeesuun iyyuu nama gaafata jedha. Kana sadan attamitti walitti baannaadha. Lubbuu ajjeesuun namaaf hin malu. Lammiin eegamuu qaba. Lammii eeguun immoo nama ajjeesuus gaafachuu danda'a. Kanaafuu maal jechuudha? Ani lafaa ka'ee nama tokko calluma jedhee ajjeesuuf deemee lubbuu balleessuun sirrii miti, kun qajeelaa miti. Garuu lubbuu nama maatii koo balleessuu barbaade, lammii koo balleessuu barbaade, biyya koo gubuu barbaade tokko yeroo dhufu eegumsa saba kootiif ka'ee dhaabbadhee diina natti dhufe sana ofirraa ittisuun diina sana ajjeesuun iyyuu waan qajeelaadha jedha. Kanaafi lolli waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kanatti biyya Oromoo keessatti raawwachaa jiru lola qajeelaadha anaaf akka hubannaa kootitti. Nama sarbuuf miti, biyya namaa fudhachuuf miti, ormi nu keessa hin jiraatin jechuuf miti. Lakkisaa saba koo hin miidhinaa, saba koo hin ajjeesinaa, mirga isaa hin sarbinaa, lafa isaarraa hin buqqisinaa. Abbaa koo fi haadha koo hin salphisinaa. Obboleettii koo fi haadha koo, haadha manaa koo hin gudeedinaa jedhanii ofirraa ittisaa jiru. Inni kun lola qajeelaadha. Eega jarreen kun ijoolleewwan keenya lubbuu isaanii kennanii diilalla keessa, qorra keessa, ho'a keessa, baala uffatanii, dhagaa boraafatanii, caakkaa keessa, qoraattii keessa deemanii nuyi warri mana gaarii keessa jirru, iddoo gaarii jirru immoo horii keenyaan waan isaaniif barbaachisu duukaa buusuun sirriidha. Lola qajeelaa kanaaf. Gaafa lolli kun lola qajeelaa irra darbee nama biraa dhannee weerarraan dhufe gaafa sana jalqaba kan dhaabbatee falmu kan ittiin mormu keessaa ani tokko. Isa kana hubachuun nu barbaachisa yaada fayyaa ta'e. Baay'ee qabxii cimaadha lubaa kan sinammaa kaastanii lola
sirrii ta'ee fi lola haqa ta'ee fi lolli haqa hin taane akka jirudha. Isa kanarraa namni keenya waan baay'ee barata jedheen yaada. Meegaa ammaa dhuma irratti waan furmaata ta'u tokko biyyattiidhaaf, saba keenyaaf, empaayeera sanaaf waan furmaata ta'uu danda'u tokko, waan nagaa fiduu danda'u tokko dubbachuudhaan haa xumurru. Yeroo darbee isin waan furmaata ta'a jettan tokko barreessitanii maxxansitanii turtanii. Mee maali furmaatni rakkina amma keessa jirru furmaatni gara nagaatti nu geessu jira? Eeyyee jira. Inni amma jenne tokkoffaa sabni tokko mirga isaaf lolachuun sirriidha ni jedhu gaaffii hin qabu. Biyya lafaa irratti sabni humna hin qabne kabaja hin qabu. Namni mana isaa eeguu hin dandeenye, namni mana isaa tikfachuu hin dandeenye, namni mana isaa irraati diinatti dhufu falmuu hin dandeenye kabaja hin argatu ollaa isaa irraa. Abbaadhuma argetu ol qabodolee jalaa godha. Itti duuluu barbaada, itti ga'isuu barbaada. Nama biraatu dhaqee manaa namaaf reebuu barbaada. Nama biraatu dhaqee ijoollee namaaf guddisuu barbaada. Inni kun hin ta'u. Kanaaf humna qabaachuun gaariidha. Sagalee Waaqayyoo keessattis keessumaa Nahimiyaa keessatti isa kana agarra. Yeroo isaanii biyya ijaaruuf ka'anii diinonni itti kaanaan utuma ijaaraa jiranii garuu meeshaa lolaa isaanii hidhatanii akka turan. Yeroo rafan illee meeshaa isaanii wajjiniin akka lafaa turan agarra. Kanaafiti namni yoo hidhannaa qabaate, yoo dhumuu qabaate, yoo eeggannaa qabaatetu diinarraa of eeguu danda'a malee humna dhabuunii hiikaa hin fidu. Haa ta'uyyuu malee immoo itti daballi biyya lafaa kanarratti lafa amma jirutti dubbii dhumti fedhe. Humnaan iyyuu mo'ichi yoo dhufe dhumni dubbii itti galli dubbii hiikaa kan ta'u wal mari'achuudhaan. Ammatuu fakkeenyaa fi lolli tokko ka'ee fakkeenyaan fudhadhame. Eertiraan 1992 irratti lolaanii dhuftee biyya ishee dhuunfatte. Eega Eertiraa keessaatii waraanni dargii ba'ee booda waggaa 3 guutuu turaniitu booda hiree murteeffannaan ta'e. Biyyi lafaa taajjabdoota ergee hiree murteeffannaan sun ta'e. Biyya ta'uu ishee kan dhugoomse biyya biraa biratti biyyi kun biyya jedhamte akka isheen fudhatamtu kan godhe isa marii kanaadha. Kanaafuu lola utuma jiru utuma humna qabaatanii mariif immoo qophaa'utu barbaachisaadha. Maaliidha kan irratti walii gallu? Keessumaa biyya keenya keessatti fudhadhaa. Oromiyaan biyya guddaadha. Biyyi guddaa kun biyyoota baay'eedhaan marfamee jira. Biyya sana keessaati Oromiyaa fi akka Oromiyaan amma akkama jirtutti kan hin daangeffamne Tigraay duwwaadha amma akkama jirutti. Inni iyyuummoo wanta lafni Oromoo kutamee biyya Amaaraa keessa jiruufiti walitti dhufeenyi isaa dhabenne kan Tigraay keessa iyyuu jira. Oromiyaan inni sirriin utuu dhaabbate biyya sana keessaa Oromiyaan kan isheen ittiin hin daangeffamne tokkollee hin jiru. Saboota bicuu baay'ee wajjiniinis daangeffamti. Kanaaf tokko maal gochuun irra jira? Saboota bicuu jiran kana baay'ee isaanii akka isaan biyyi guddaan kun nu liqimsuuf deemti jedhanii sodaa hin uumnetti saboota kana wajjiniin firooma holachuu. Akka irkoo taanuuf Oromoon kan ofiisaa dhugoonfachuu barbaada malee nama biraatti darbuu akka hin barbaanne, nama biraa miidhuu akka hin barbaanne, gabroonfachuu akka hin barbaanne. Sabooti kun akka hubatanii fi walii wajjiniin waliigalteen sun uumamuu turreera. Kun hojii tokkoon keenya hojjechuun nuuf malee akka namaatti nama dhuunfaatti nama daawuroo tokkonnaa jiraate, namni kontaa tokkonnaa jiraate, namni gambeellaa innaan beeke, nama Somaalee innaan beeke. Hundoo isaanii maqaadha. Namoota beeknu kanaa wajjiniin waliigaltee sana uumu, wal hubachuun sun akka dhalatu gochuun nurra jira. Inni kun baay'ee barbaachisaadha keenyaaf. Lammaffaan
Yoo biyyattiin kun diigamte maal goona tam goona? Biyya guddaa waan taaneef nu giddu galeessa taanee waan jirruuf sabni biyya sanaa kan Oromiyaa keessa hin jiraanne tokkollee waan hin jirreef attam goona. Insa kanarratti yaaduun nu barbaachisa. Amma biyya sana kan jeeqaa jiru saba warra kaamini sabuma mootummaa Amaaraa duwwaatu jeeqaa jira. Sabni Amaaraa bara dheeraaf isin saba warra kaan hundumaa caaltu jedhamee itti himameetu ofuma onneen isaanii kun bokokee baay'ee garmalee bokokeetu saba hundumaa diineffatanii jiru. Inni kuni saba sana qajeelchuun kan jaraatiin waan gochuu dandeenyu hin qabnu. Garuu biyya sanarraan kan efe warri kaan hundumtuu nagaadhaan warra jiraachuu barbaadudha. Akkamittiin hariiroo humna. Yoo inni jedhu itti yaadamuu qaba. Inni gaaffii ati na gaafattetti caalaa mattennaan deebi'ee akkuma sila dubbadhee maa inni mareetu barbaachisa. Mareen kuni kan saba hundumaa humnoota hundumaa warra mana hidhaa jiran, warra bosona keessa jiran, warra biyya ambaatti baqatanii jiran hundumaa kan dabalate kan mootummaa biyya sanaan qophaa'u tun ta'ini humna giddu galeessa kan ta'e humna dhugoome tokko humna amanamu tokko jechuudha. Sabni hundumtuu kan amanu kanaafi all inclusive dialogue jedhu credible kan ta'e kan qopheessu warri giddu galeessa ta'anii warra human rights mirga namootaa eegan dhaabbotii biyya lafaarra jiran humna biyya lafaarra jiran adda addaan kan qophaa kan walitti dhufanii mari'atan attam gooneetu naqa tokko barabaraan waan amma deemaa jiru kun akka inni lafaa hin kaane goona akkamittiin hambisna isa jedhu. Dhumarratti sabni hundumtuu hiree mataa isaatii ofii murteeffata. Sabni Oromoo akkamittiin jiraachuu barbaada, eenyu wajjin jiraachuu barbaada isa jedhu kan murteeffatu saba Oromooti. Garuu karaa sana qopheessuun waan sana gochuun barbaachisaa natti fakkaata. Luba Dr. Hambisaa Bal'inaa yeroo keessan bal'aa nuu laattanii dhimma bilbiltuu yeroo irratti rakkinni haalli biyya keenyaa maal fakkaata isa jedhu akkasumas immoo furmaata waan jettan waan nu hirtaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaan isin galateeffadha. Anis hedduu si galateeffadha Raabsoon fayyaa ta'e. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenyaa har'aaf kan isinii qabannee dhiyaanne kanuma sagantaan kun nama baay'ee bira akka inni ga'uuf akkasin share gootanan isin gaafadha. YouTube channelii keenya irrallee adeemaatii YouTube channelii keenya subscribe godhaa sagantaan on asirratti hojjennu sagantaan on asirratti dhiyeessinu akka inni ariitiidhaan isin bira ga'uuf. Egaa har'a sagantaan qabannee dhiyaanne kanuma irraan xumuramaa yeroo eebbaa qabaadhaan isinii jedha.